waancaan addunyaa taphoota ramaddiitirra ga'ee yookaan taphootuma ramaddiiti kan taphatamaa jiranii taphoota ramaddii kanaan taateewwan addaa galmaadha kan isaan jiranii kaleessa tapha ramaddii hundumti isaanii qixa kan isaan ittiin xumuran taphoonni kaleessa taphataman kan barii kanaa dabalatee jechuudha. Taphoota kanneen keessaa tapha eegamaa ture ramaddii haadhaan Speen keessumattuu gaarri jabaan fuula duraa isaanii akka dhaabbatetti tapha kaleessatiin kan isaan mudatee tilmaama isaaniif hin kennamne yookaan isaan hin eeginintu isaan mudate shaampiyoonii dorgommichaa ni ta'u jedhamanii kan eegamte Speen kaleessa rifatteerti tapha kaleessaa kanaanii bakka buutuu Afrikaa biyyi odola xinnoodhaan yeroo jalqabaatiif waancaa addunyaa irratti hirmaattu Cape Verde keessumattuu biyyattiin taphattoonni sadarkaa Awurooppaatti liigota jajjaboo jedhaman keessatti hirmaatan hin qabdu liigota biyyoota Portugal Netherlands keessa biyyoota garaagaraa keessatti divizoona lammaffaa keessa baay'inaan kan isaan ittiin taphatan taphattoota kana qabattee shaampiyoonii bara 2010 waancaa addunyaa biyya injifatte waancaa addunyaa irratti irra deddeebi'ee hirmaachuudhaan waggoota waancaa addunyaa 13 darban walitti aansee hirmaachuudhaan riikardii baheessa kan qabdu Speen waliin kan isheen taphatte tapha kaleessaa kanaanii gareen biyyaalessaa Cape Verdeedha ga'umsa goolii eegaa kilabichaa geessa yookaan immoo dargaggeessaa jennu umrii 40 irratti kan argamu Vosna ga'umsa dinqii inni mul'iseeni kaleessa balballi isaanii yookaan balballi goolii isaanii akka gareen biyyaalessaa Speen tasuma goolii galchuudhaaf hin ilaalle godhaniiru morkii biyya sadarkaa kubbaa miilaa isaanii wali hin ginne addunyaarraa Speen sadarkaa lammaffaa Cape Verde sadarkaa 60 torbaffaa irratti kan isaan garaagarummaa sadarkaa 65 gidduu isaanii kan inni jiru tilmaamni ooptan kenne waancaa addunyaa kana bara dorgommii kana waancaa addunyaa Meeksikoo Kanaadaa fi Ameerikaa waliin qopheessan injifachuu kan danda'u harka 15 ol Speen jechuudhaan biyya tilmaame dura dhaabbatte biyyi tilmaama waancaa kana matumaan hin arganne tilmaama argachuu qofa osoo hin taane tapha ramaddiirraa injifachuu hin dandeechu inumaayyuu goolii baay'een itti roobuu danda'a jedhameeti kan eegame garuu taphattoonni Cape Verde ga'umsa mul'isan onneen isaan mul'isan tokkummaadhaan tapha kaleessaa kanaanii Speen dura dhaabbatanii ofirraa deebisaniiru keessumattuu tapha deebisanii taphachuutiin faallaa kanaayyuu goolii irratti galchuudhaaf itti dhiyaatanii Speenin qaanessuudhaaf yeroo itti siqanitti kan inni ture kun isaaniif waan jabaadha jechuun ni danda'ama. Egaa walumaa gala tapha kaleessaa kanaan Speen kubbaa guutummaatti to'attee dirree keessa akka barbaaddetti gangalchaadha kan isheen bulte akka barbaadde asiif achi kubbaa gangalchitee kan isaan turte taphattoonni Cape Verdeedhaa garuu ittisa isaaniitti irratti haalli isaan ittiin ciman daqiiqaa 90 ijibbaata falmataniiru warri Speen asiif achi qarqaraanis karaa gidduutinis gamaa gamana utaalaa turanii tapha kaleessaa kana wixxifatanis goolii biraa goolii tokkollee gashuu hin dandeenye Cape Verde taphattoonni akka Laamii Yaamaalis itti jijjiiraniiti kan inni ture Nico William dabalatee taphattoonni akka Rodri homaa gochuu dadhabanii jijjiiramanii baaniiru Fabian Ruiz shaampiyooniin Awurooppaadha walumaa gala garee biyyaalessaa Speen caalmaa taphaa harka 74 Cape Verde irraa fudhattee goolii galchuu hin dandeenye goolii eegan ganna 40 akka nama ganna 20tti harkaa fi miila isaatiin qilleensarraa fi lafarras kubbaa taphattoonni Speen gara gooliitti yaalan deebisaadha kan inni ture tapha kaleessaa kanaan harka bittinneessaa ture jechuun ni danda'ama taphataa cimaa taphichaas jedhameera goolii eegan garee biyyaalessaa Cape Verdeedhaa kun jechuudha yeroo 27 kubbaan itti yaalamteera tapha kaleessaa kanaanii kana keessaa yeroo 7 kallattii sirrii kan eegate 7 isaanii ofirraa deebiseera goolii eegan kun hangam ittisa isaaniitiin alatti goolii eegaa jabaa ta'uusaa kan inni ittiin agarsiisedha. Biyyattiin Cape Verdeen biyyoota waancaa addunyaa kanaan hirmaatan 48 keessaa biyya xinnoo sadaffaadha waancaa addunyaa kanaanii Haayitiin ni jirti Kuraasaawun ni jirti waancaa addunyaa kanarratti biyyoota hirmaatan keessaa Cape Verdeen biyya sadaffaa xinnoo waancaa addunyaa kanarratti hirmaatu kanaayyuu immoo yeroo jalqabaatiif kan isheen waancaa addunyaa kanarratti hirmaattu akkaataan isheen gulaalliidhaaf yeroo darbitu biyyoota akka Kaameruun fa'aa ittiin mo'atte biyyattiin morkattuu jabduu taatus garuu eenyuyyuu akkasiin Speen dura ni dhaabbatti jedhee kan tilmaame hin turre xiinxalli jiru ragaaleen jiranis harka 87 inumaayyuu oobtan tapha kanaan dura Speen
Cape Verde ni injifattii salphaadhumatti jechuudhaan kaayafiiti kan inni ture haa ta'uti Blue Shark jedhamuudhaan warri beekaman warri Cape Verdeedha. Tapha kaleessaa kanaanii gootummaa isaanii Ispeenitti mul'isaniiti kan isaan jirani. Shaampiyoonii Awuroopaadhaa Ispeen waancaa addunyaa tin ga'umsi ishee mul'iftu laafaa dhufuusaa kan ittiin argisiise biyyattiin erga Alvaro Moratan waancaa addunyaa 2022tiin Kaatariin qopheessiteen goolii galcheeti. Asii goolii galchuudhaaf kan isheen ittiin rakkatteedha. Tapha kaleessaa kana dabalatee jechuudha Morokkoodhaan mo'amtuudhaan Kaatar waliin goolii malee qixa kan isheen ittiin baate waancaa addunyaa sanaanii. Ergasii waancawwan addunyaa kana lamaan irratti Ispeen kan waancaa addunyaa qofaan jechuudha yeroo 2500 kubbaa waliif daddabarsaniiru karaa xumuramaan karaa milkii ta'een waliif daddabarsaniiru. Kana keessaa yeroo 49 gara goolitti yaalan tokkollee galchuu hin dandeenye. Sararri fuulduraa garee biyyaalessa Ispeen kubbaa to'atanii lafarra gangalchuun ala goolii galchuu irratti hanqina akka qabu ifatti kan isaan agarsiisanidha. Taphoota waancaa addunyaa sadeen kan kaleessaa dabalatee lamaan qixa ba'anii tokko peenaaliittiidhaan kan Morokkoodhaan injifatamanii dorgommiidhaan ala ta'an sanii nuusa xumuraatiin dorgommii keessaa ba'an san dabalatee jechuudha. Keessumattuu egaa taphni kun guyyaa waliif faallaa ta'e kan Ispeeniif Cape Verde keessatti jechuun ni danda'ama. Goolii eegan warra Blue Shark warra Cape Verdeedha kun jechuudha. Kilaba diviizoona lammaffaadha Portugal keessa kan taphatu. Tapha kanaan dura eenyu taphataa kana eenyu akka ta'e baay'inaan hin beeku. Taphataa yookaan goolii eegaa umurii 40 kana Viisoni Haaf jechuudha. Ganama koo osoo hin taane galgala koo bareessi mammaaksa Oromoodhaa santu dubbiin isaaf ta'e fakkaata. Goolii eegaa ganna 40 kana ganama isaa osoo hin taane galgalli isaa waancaa addunyaa irratti ifee isaaf mul'ateera. Tapha kaleessaa kanaan dura goolii eegan kun jalqaba jechuudha hordoftoota miidiyaa hawaasummaadha gara nama 50 hin caalle kan inni qabu. Kaleessa garuu suuraan isaa yookaan footoon isaa 400 fi 34 ol miidiyaa hawaasaa gara garaa irratti poost ta'eera. Waliif qoodameeti kan inni jiru. Hordoftoota miiliyoona hordoftoota 50 hin caalle qabaa ture tapha kanaan dura. Kaleessa garuu guyyaa tokkoon hordoftoota miiliyoona 2 galeera. Hangam taphatichi xiyyeeffannoo tapha kanaa akka ta'e kan ittiin agarsiisa goolii eegan kun. Tapha kaleessa kanaan taphichaan booda miira uumammaan guutameeni taphatichi kan inni dubbate tokkummaan keenya akka as geenyuuf nu gargaareera. Keessumattuu garuu harmeen koo waancaa addunyaa kana anaa waliin dhuftee daawwachuudhaaf barbaade turte. Viizaan gara Ameerikaadhaa ittiin seenan rakkisaadha kan ture. Kanaan ala Ameerikaa seenuun ulfaataa ta'uun ala maallaqni viizaa kanaaf kaffalamu gatiin isaa qaalii ta'uun maallaqa kanaaf haala amma keessa jiru sanaan kaffaluu hin dandeenye. Kun baay'ee na yaaddessa. Kanaan alatti ani maatii koo bira osoo hin taane fira maatii koo birattaan guddadhe. Firri ani biratti guddadhe ammoo yeroo ammaa kana waggaa muraasaan dura lubbuun isaa waan darbee fi ga'umsaan ani waancaa addunyaa kanarratti amma mul'ise arguu hin dandeenye. Kun baay'ee na gaddisiisaa jechuudhaan taphicha booda kan inni dubbate garuu kutannoon tokkummaa isaan qaban waancaa addunyaa kanaan akka sarkaa kana akka ga'an isaan gargaaru kan inni dubbate. Tapha biraatiin Ijiptii fi Beeljiyeem goolii tokko qixa ba'aniiru. Dursitee goolii kan galchite Ijiptii taatus ammas waancaa addunyaa irratti injifannoo argachuu hin dandeenye. Ijiptii seenaa waggaa 92 waancaa addunyaa keessa irratti tapha 8 taphattee waancaa addunyaatiin tapha tokkollee injifachuu kan hin dandeenye. Warri Farahoon Ijiptii jechuudha addunyaa waancaa addunyaatiin biyya Afrikaa jalqaba dorgommii kana hirmaate taatus hanga ammaatti waancaa addunyaatiin tapha tokkollee injifachuu hin dandeenye. Imaam Ashwaar daqiiqaa 20ffaa irratti Ijiptii dursa qabsiiseeti kan inni ture. Daqiiqaa 66ffaa irratti ammoo Mohammad Haaniin garee isaati irratti goolii galcheen Beeljiyeem qixa baateerti. Beeljiyeemis kubbaa kallattii sirrii eeggate 3 Ijiptii 3 yaalte. Mohammad Saalaan kaleessa kubbaa tokko mijeessee kennus goolii galchuu hin dandeenye. Taphattoonni akka Jereemii Dookuu, Keeven De Bruyne faan yaaliin isaan taasisan isaan milkoomne. Saudi Arabiyaan Uraagay waliin goolii tokko qixa kan isheen baate. Abdullaaliin Al-Amir goolii daqiiqaa 41ffaa Saudi Arabiyaadhaaf kan inni galche. Daqiiqaa 80ffaa irratti Maaksi Arwaa Uraagay goolii galcheen kan isaan ittiin qixa ba'anii. Tapha biraatiin keessumattuu biyya siyaasa addunyaa kanaa keessatti Ameerikaa waliin wal qolaatiin jirtu garuu dhiyeenya walii galan Iraan kaleessa deeggartoonni ishii bakka lamatti wal qoodaniiru. Kaan garee biyyaalessaa kan Iraan deeggaru kaan ammoo lakki mootummaa jijjiirama barbaanna jedhaniitiin alaabaa ol qabatanii wal mormaadha turan. Walii isaaniitiin dirreetti kan isaan ba'anii ta'us garuu goolii 2 qixa ba'aniiru. Tapha kaleessaa kanaan Iraan durfamuurraa si'a 2 kaateeti kan isheen ittiin
qixa baate Niwuziilaandi waliin yeroo lama jechuudha kun kutannoo taphattoonni garee biyyaalessaa Iraan qaban agarsiisa jechuudha deeggartoonni isaanii kan isaan ittiin jajaatiin turanii har'a Firaansii Seenegaal waliin kan isheen taphattu kana irratti Iraaq ammoo Noorweey waliin sa'aatii 7 taphate tapha kan